في باتي رمضان أكم في باتي رمضان قالت موتي ولانا ارحمنا منك يا مولانا سمالين ينتا متى دفناني مساجنه جفمناني نكمني دوكو براني كيسا تبانو كمناني يا ربي سيتي ويوانا دفنا نوارا رمي يا مولانا سمالين ينتانا مصيبا نترقمناني ندمناني أكما تانو رمناني يا إلهي ستي ويوانا دفي باتي رمضان قالت موتي ولانا مولانا سمالين ينتانا دفي باتي رمضان جيني والجالتني قولو لي صومتي والقافتني دبي خرنا في رمضان دفتباتي رمضان جيني والجالتني قولو لي صومتي والقافتني دفتباتي رمضان جيني والجالتني قولو لي صومتي والقافتني رمضان ديني والجالتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل شمشي نجي عمي فيوما مالي الرا مالي جرتا تنما بريار كاك أبدا زبر خيسم ما دبجرا تنافين أكنتي واللسا خيسم ما نيسادو فوديمتي رمضان كاسومنا سونكان ما دفع مري إفما دفع جالا كاغوتات بدو فجرا واني سينجيا كمسا رمضان دفجرا وانو لينينو ساسومني إفيف دفع سينا تكانو تقود جنس نينين بينون جنينتي تنسما جامله وجالا كاغوتات دفع أكمغا takka yoom soomana nana qaajini tolne nebin hay akam jenne wal marianne tor bakkaani soomani fiif sena guyyaa la kaawwateeti itti offaddoon tana keeysan jirooni taati kishnaate tana yeroo takkalleen diistu hoggaetu kishnatti jiro laal dhugatti jira soomani fiif seenaati woomana gaafachuu barbaadeen an dararinka keeysan fideemeni kishnaate diisiti waan soomana olne nu nakkanniga waan soomana olneetu akkas taananga yoo kennan waanuma wayyaa kennanii mana jalaan seeqaa eekunoo waan wayyaa fudhadhu waliin naqi maalga maxxanaqa kan soomanaan harkiftee waliin naqit ajaa'ib dhuftee baatii ramadaan jiinii wal jaalatanii qawwallolee soomtii wal gaafatanii dhuftee baatii ramadaan jiinii wal jaalatanii qawwallolee soomtii wal gaafatanii aamme maalin dhageessuusa maal jette shamshi keesha kuntaa qabaddu haame so'aa fudhatta keesha kuntaa qaqqabaddeetta bar keesha kiyya kana alaa fi keessaanuu qaqqabaddeetiin na jalaa dubbachuu dideeti yooni fi afaan isaa biitatummaan na dubbadhuuf mee haay akkam gaa didee haay kamiin godha keesha maqaddaatii fi huccuu firaashaa qalama manaatiis ni bitaan na kaaddee soomana ol seenu jira yoo namaaf taate malee yoo nutumaaf taate tan qabnuu nuuf taateeti tanuma nuu mimmiici akkam gaa ranjiinis taatu tanummaan baranaatu barra bareedduudha irra waa nyaanna ollaan agartu warri ollaa dibatanii jiranii waa hundaatti bitatanii jiranii ati yoom qabrii keessa dibachuu deemta laalla qabrii keessatti hin dibadhu ammoo haa taatu akka ofiitti bulan malee akka ollaatitti hin bulan walumaanii mana kana keessa jirra rooba kamiitu aammeedhaaf qarshii kopharroobi osoo waaniin qalamaan bitu san miskiina itti nyaachise qabrii ati baantu sun qalamni naa dibamuun oolu iyyee siifiin irraa deema akkam siyaa ballattu idaama maqaan qabne na seete ati qalama manaati ranjii manaa tanaacha mana dhiiftee deemta ranjii manaati akkam gaa ajaa'iba qabdeen maatu huccuu firraan jijjiirru qalama manaa diimaa kana keessa akkamitti eenyaga mana kana diimate kushiina fakkaata takka ofiitti itti bulan malee akka ollaatitti hin bulanii akka ollaatitti waan shayxaana eegsiseen gammadin akkami jiraannaaw وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجيا شيخة نجيا فيا نجيا سيو مالي ستكا يا إيتي سنلي وان دقيني دي
Akkuma qaaqa keessan as goreetiin bar qaaqa keessan dhageetiin as goree bar takkaallee dhageenye. Sanii beekaanii afaan masiitiin wallaale. Meedhaa akkasii miti lakki. Intala sheeyxaanii eegee micciiree kamiin rata meedhaa abba. Ajaa'iba qaba inumaatu booda timaatimiif shunkurtaa nattu isaabuun ooluu. Ani takkaa dubbii teessan illee dhageenyeeti. Akkaan jeelaa labba. Dhugaa laala akkumaan karaa deemu jirutti isa ijoollee tanarra takkaa maali dubbii isaanii dhageenye jeetiin bar as goreeti maali soommanni seene. Sommana seene kanan isin yaa'ii godhuun qabdan abba. Mee gaafadhu waan dubbiirraa godhanii mi bartooni yaa sheekh. Sheekha meena dhagayka hiishama kaddaa huccuu firaashaa qalama akkana mana diimataa kana dibannaan jeen meetun badii qabdi waan dalaganne waan irratti hin faayidayin akkami meega. Abba akkasii dhigoo aadaati ammoo gisee soommanni seene isin tanaaf jettanii wal baduu hin qabdan gisee soommanni seene dura qalbii tolfata malee namni manni tolfachuun diliiti xiqqoodha. Qalbii waan diimtuu tana keessa qalbiin si tolti hoyi. Akkasumaanoo ammoo tanaa jettanii wal dhabuu hin qabdan. Hoshiina jirraa malee mana keessa jirraa hin beeknu nuti. Akkanaami. Yoo nu haa eega. Abba akkaan jeeteetis yoo qabaatanis mana tolfachuu waamaa rakkoo hin qabdu. Ammoo ani taniin isiniin joo kara kiyyaan abba qalbii tolfatan malee mana tolchuun dura yoo danda'anis ni tolfatan waan rakkoo qabu miti. Ammoo gisee soommanni seen qalbii teessan tolfadhaa. Isin baramma yoo wal baddan soommana kana keessa ibaadaan teessanuu silaa soommanni soommanuu deemtan sunuu isinirraa qeebaltiin qabu yoo jaalalaa fi zanniin teessan isin badde isinirraa on qeebalamu soommanni abba. Kanaafuu wanni isin godhuu qabdan dhokkoba lokkootii jaanii dibicha ni qalanii abba. Yookaan dibicha gurguranii lokkoo wallaannanii jaanii. Akkasii badii tanaatu irra hamtoodha. Ibaadaa tan soommanaa tanaatu irra so'aaba qabaati. Mana dibachuun diliiti xiqqoodhaati. Tanaa jettanii waliin dhabina abbaa irra walii dabra. Ofii waliin jaati jaalalaan soommanaa hin isiniin jaan. Naagalte sheekha ofii dheeraaddu. Dhiifama abbaa mana kiyyaa. Jaalalaan jiraannu nu wayya. Dhuftee baatiin Ramadaan jiinii wal jaalatanii qawwallolee soomfii wal gaafatanii. Dhuftee baatiin Ramadaan jiinii wal jaalatanii qawwallolee soomfii wal gaafatanii. Dhiiroo mucaan kuni jimaan fiixeensa duraanaa guurii mana kana naakaa ijihin laata guuree naakaa jiramoo laata akkuma aadaa isaatti. Boo Amir eessa jirta? Qottumee waan hin godhisin jee gootee jirta laata? Abbaa maal jettanii raanfadhee bara ammaa hunuma ta'a ammaan deemee sii guura. Hay haboo ijoolleen ammaatu dhisiin waa'eef hin dhalanii haa isalallettu gaafa keenyaa waa kanaa miti maali irraanfanni dillu kun laata aduun tun seente moon seenne dhiiro ijoollee mee warri sa'a qabdan sa'a laale Amire sa'aan qabduusa aduun tun seente moon seenne. Seente. Mee qarraa kiyya tokkos laaleetiin tamboo tanatti qabsiisa. Hay saboo guyyaa kana qarraa kiyya irra ooltanii dhagaarraa darbitanii amma deemtee naaf fiddamoo naaf fiddu mucaa oola jinniidha maaluma ta'e kun guyyaa kana qarrooma kiyya irra ooltanuu qa'a. Abbaa soommanaa hoo qabda furanii tumatan bootuutanii afadhu hammaan sii fida. Naaf fiddamoo naaf fiddu arra mucaa inkaartaawa jimaas dhiiftee qarraa kiyyaas dhagaarraa darbitaniiti kunoo hay. Baatii soomanaa kana sheeyxaanniidha jira hajaarsa keenyaa kana maaltu maa gaddiise. Os ati ijoollee fi na iddoo maaltu naqee miti ijoollee tana narra baaftee jirtaa bar hay maaltu si galchu amma booda dubbii ta'e dhageenyaan xalayaatan teetiin sii kannaa beeki maali booda tana qaaluma kiyyaa'uun qabdanii. Miti kaa abbaa ati haalal irraa soomantee haaramitti furtaa sanuu tambootan kooranaaf guusa oltiyee horaadonni musanii. Koronaan sonoo isin mucaa samucaa arra guyyaa guutuun anuma qaraa oolanii taniin jeen takkan dhageenye jimaan naa guuru jee sin finne. Hay abbaa siifin fidaa garuu afaan kanatti soomantaa kan sambootti duudu kan biraa barbaaddadhu takkaa haa achituu borodhu bakka rabaafattu. Mucaa qoolaa arra eessa olte. Hay makeenaa warra bakarna seete kaniin aara duubaan baasu. Hay mucaan maal ta'e dhiiroo arra. Yaa Rabbi sitti lallabaa hiyyeessa kee rakkataasiitu qaba. Wansi malee eenyuun gargaarsa qaba dirmataa koodha qaba siinna qaba. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeniqa akkami dhagiyami? Maaliin seenaami sultaan nuqaas taraawwiidheena giseen nu geesseeti. Awootiisa tapha odeessite hoo taraawwiyaa miti antarii takka hin danda'u taraawwiliitiin sagadaa deem dhaqiin akka torbattiin si eegaa harba ciiseetuma si eegaa. Maali immoo fardiin akka taraawwii irraa isaan bifte sun. Arraba lama miizaan anna sossoosee barra diigameetiin taa'u jira maaltiin beekasa. Waa lamaan. Tokkoffaan koronaadha walitti hin dhufinaa ni jaanii mire. Talama daaqa
aftira jettanii qaaquno ifin kharraqeetiin ciisu jira bar waan mu hangana jaamuun ta'a waan nyaadhee hun beeku cinaachatti wargaluu dadhabe wayii takka lama midhagee shurbaa fi laafisoo dubbaa mixaaxisii fi timira busaan misira hojjaa ashara kuskuusii fi bariisii wanni takka hunarraa nafne barka amma tokko faa maqaa isaatuun beeku bar duba kan dila kana itti guurte kun waddara moo baazaarii nyaataati waa baazaarii nyaataati miti haa taatummoo waddaraanoo maali sila eenyunni waddaraa jechuun nama waan namni soddom akaafee subaata nama soddomii nyaatee galgala galfachuudha kaa'o. Manni yoom jaarama migaara malee bahaa dhihaanis wal gargaara malee alaa keessaan irra wal jaara malee qayra bahuu dadhabnee taayibanu baaftu malee tumsan qabnu yaa goytaa rabbii jabaasi malee. Shamshi. Soommanni irraa kan fakkaata irraa fuulli keeyyee waa kan duriimi fallag jaa'u nama soommanni hin fakkaatu. Soomanni baranaa hullaa faadaa'u beelaa deebuu takka illee qabu warra bareedduu nu haa godhu. Akkasii haa ta'u malee gaabarraa akkasii miti namoonni baay'een gaa nutti akkasii malee soommanuma akka baranaatu nagarree beelaa deebuu jaanii barhomachuu jirani. Akkam jechuu keeti? Warri hidhannoon isaanii laaftuudha kun akka malee homatanii jechuu kiyya. Hidhannoon isaanii laaftuu? Maali hidhannoo waraanaa baanta? Lakki hidhannoo jireenyaatiin baana. Nu kaasi qaamee boruu fi iftaan ganda keenya kanatti keessa deeyneeti uummatatti abooradee deeyna. Abooradee kurnan duraa dhaqamoo kurnan boodaati? Wallaaluma keenyaa fi kurna boodaati dhaqaa turre malee kurna duraati soaba nuu qabaayyee. Abooradee jetteeti koranaa mana nu naquu deemta. Yaa haadha ibsaa kiyyaa gandarra deemnee bara harka nama fuunee kaanii ziyaarree koronaan fidannu namoota sababa koronaa kanaatiin waan ittiin soommanan dhaban raashiina fuunee fi waan rabbi nu kannerraa hirree fi akka soommanan goona kanaafeeti akkamiree. Shari'aan akkuma kee kana jette? Soommanni baatii rahmataa waan taateef rahmata namaa gochuun namoota harka qalleeyyii ta'an akka itti soommanan godhaa soaba waliin qabdanii jetti. Dhugaa keeti soomanni kun beeltii waan taate nama agarsiisa. Kanaafuu naafiyatiis namoota rakkataa ta'an kana akka soommanan goonaan siin jaa akkam jetta. Dhuga baanta waan beelti taate har'aan arge nama beelaa hunda ni gargaara. Sirri jette muslimni obboleessa muslimaati. Dhuftee baatiin Ramadaan jinii wal jaalatanii hawallolee soomfii wal gaafatanii. Assalaamu alaikum akkami warri Sufyaan nagiyaa? Waalaikum salaam sultaana seenika abtira jirra kun qottu abtira. Ni nyaadhee warka bakkaanti nyaadhu waan qabu. Seeni qottu kun armaan gittay taa'ee kun bakka banaa tanaan taa'e. Haaya meeqa isinumaa jechaadhaan bismillah jaa waalillee danda'u nyaata kana. Maali akkaan si argu kanatti nyaata dadhabde fakkaata maali isa tuttuquma jirta haati manaa akkami salaafayyuma. Haadha manaa tan ammaa baantamoo ta duri. Faayoon baana kaa'oon. Amma xiyyaa mii barra ilmaa miirooti ani miizeedhaan ta'eemi. Akkam jechuu keeti gaa ilmaa miiroo gu'eettu. Soommanuma kanaaf jecha afata manaa taatus magaarajaa fi qishii fakkaattaatis barra akkuma ajaa'ibaati. Nyaata taatus daranii barra kaniin takka ayyaan argin soommanuma kana jechaa gooti barisin. Duba kun maal qaba balachuudhaa miti alhamdulillah jee sultaan keenya haadha manaa gaarii harkattee wati. Dhiisii tana ramadaanaaf fuudhe. Ramadaan kamtu fuudhe yoo? Lakki akkas hin jenne jaartii xiyya tana soommanaa fuudhe malee ani fuunee siin jee. Xiqqoo isaa kan kee kana dhiibne isa. Dhugaan baanaan siin jee waan durin goone dili soommanaa jechaa gooti naa fuudhe moo soommanaa fuudhee waddanii wallaaleeni. Deemnurraati dumaashiti jaa wal nodhu harkuuti geesse. Boo dhaabbu kan dhaggeessu? Ana. Kaasii kabiraatiin baana. Maal jette? Bakka tana waajjira poolisii ta'uu ni dagatte? Hin daganne lakki waajjiruun poolisiitiin dhufee wayii. Gori kaas duuba maal barbaadda sila? Haxxishoo tokko laalayyeetumaan. Haxxishoo gaa'etu? Jechuun kiyya shakkamaa tokko kan kalee waajjira poolisii kanatti asidhan tokkoon laalaaf hin deemu jira. Ajab yoomiis shakkamaa keenya haxxishoodhaan moggaasuu jalqabdan. Eege koronaan dhufee haxxishoonis waan shakkamteef shakkamaan shakkamuma enneeti haxxishoon biroo qonni. Dubbiin teetuun ajaa'ibaati. Mee maali silaa wanni harkatti deemtuun tunoo? Wanni hin deemuun tun aftira.
Boo waqtii haftiraa ta'uu beekeeti maaliin jee wanni harka deemtuun? Aftiraaniin deemu jiraan jee. Wanti joggaa keessaa tun maaliin sin jee? Wanni joggaa keessaa aannan. Aannan eega taate banii dhandhame. Ani aannan hin dhandhamu. Boo seera dhandhamin sin jee? Seeraan dhandhamuun jee. Kan dhandhamu aannan. Maaliif hin dhandhamu? Wanni hin dhandhamneef eega koronaan dhufeewu meeshaa nama tokko afaaniin tuquun dhorkaa waan taateef saniifin seeraaf hin dhandhamu. Ajaab akkas taatu harkarra naqee dhandhame. Hin dhandhamu. Boo dhandhamin sin jee seera? Seeraan dhandhamuun jee. Akkam jechuu kee? Eega koronaan dhufe kana harka fi saamunaa fi bishaaniin sirriitti yoo dhiqatan malee afaan funyaanii fi ija hin tuqatinaayin seeruma bihee miti. Saniifin hin dhandhamne harkarrattis. Ajab kadeemuunti seeruma baasaasa? Naaf baase koora naaf baase. Ajaa'iba tunis. Diraamaan kun walta'iinsa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Gursumii fi tuuta aartii hawaajaa Gursumiin kan qophaa'e yommuu ta'u taatonni diraamichaa akka poolisiitti. Ana Abdii Mummeeti. Akka Aammeetti. Ana Abdinaasir Abdisamati. Akka Shamshiitti. Ana Fariyaa Muusaati. Akka Sheekaatti. Ana Ibsaa Nuureeti. Akka Suufiyaanitti. Ana Abdinuur Ahmeti. Akka Sultaanitti. Ana Abdukariim Suleemaan. Akka Abbaatti. Ana Abdii Mummeeti. Akka Ilmaatti. Ana Amiir Jamaal.